Hello, akkam jirtan hordoftoonni YouTube channel har'a mata dureedhaan isiniif qabadhee dhufee maayini bulfannaa mata duree jedhu irratti jechaadha. Bulfannaa yookaan procrastination kan jedhamu irratti. Egaa namoonni jireenya isaanii keessatti galma yeroo adda addaatti ni karoorfatu. Galma kaawwatan bira gahuudhaaf immoo hojiilee hedduu hojjetu jechaadha. Kanaaf egaa wanti bulfatan bulchee akka barbaadanitti deemuu dhiisuu dandeessi. Kanaaf qorattoonni amala kana maal faana walitti hidhuudhaan jireenya guyyaa guyyaa keenyaa keessatti namni umurii isaa harka tokko sadaffaa siree irratti dabarsa jechuudha. Kanaaf yeroo siree isaanii irratti kan ganama namni amala akkamii qaba? Amalli isaanii sun bulfannaa isaanii faana waa wal fakkaatu qaba jedhamee qorannootiin wantoota adda baantu jiru jechaadha. Isaan kunis maaliin namoonni tokko yeroo ganama yeroo ka'an akkuma ka'aniin siree isaanii afatanii tolfatanii gara mana fincaanii deemuun fuula isaanii dibatanii hojii isaanii kaan itti fufachaadha. Namoonni tokko immoo erga ka'anii mana fincaanii deemanii booda fuula isaanii dhiqatanii yeroo mana bahuuf kan tolfatanii gara hojii isaanii deemu jechaadha. Namoonni gariin immoo alumatti dhufee achirra bula maal fayyada jechuudhaan deebi'anii galgala qarmatti akkuma ganama keessaa ba'anii deemanitti galgala dhufanii keessa rafu jechaadha. Kanaaf egaa amaloonni sadan kun namoota faana bulfannaa isaanii faana hariiroo kallattii qabu jechuun ni danda'ama jechaadha. Namoonni warri akka irra ka'anii afatanii tolfatanii bahan hojii isaaniis bu'u wanti jedhanii bulfatanii jiru jechaadha. Namoonni akkasii namoota successful jedhaman yookaan immoo waan hundi fiixaan bu'uu fi yookaan tarkaanfataa warra ta'anii jechaadha. Kanaaf namni hedduun amala kana yoo horate baay'ee gaariidha jechaadha. Kan lammaffaa warri siree isaanii keessaa ba'anii mana fincaanii ga'anii achi yeroo deebi'anitti dhufanii siree isaanii afatanii ba'an warri jiddu galeeyyii jechaadha. Namoonni akkasii kun isaan kun hojii isaanii hojjetu harkifannaa xiqqoo qabaatus ni hojjetu jechaadha. Warra akkasii namoota gara jireenya giddu galeessaa amala akkasii jiraatan malee namoota fiixaan ba'an baay'ees ta'uu hin danda'an. Baay'een isaanii gariin immoo gadi bu'anis warra badan jechaadha. Warri aannan keessa bula jedhanii ganama akka keessaa ba'anii galgala deebi'anii itti dhufan kun garuu anumaaf ta'anii booda hojjedha warra jiran amala guddaa qaban isaan kana jechaadha. Warra akkasii kun hangam haalli mijatuuf illee warra jireenya isaaniitti waan karoorfatan galma hin geenye jechuun ni danda'ama jechaadha. Kanaaf amaloota kana keessaatii isa kan guddisuu qabna. Wanti bulfatan waan boru yoo bule faayidaa qaba jennuun alatti hojiin boruuf jedhamu hin jiru. Wanti boruuf jedhanii akkasitti hojii bulfatan hin jiru jechaadha. Hanga danda'an sa'aatii kennan isaan keessatti waan dursuu qabu dursanii hojjechuun murteessaadha jechaadha. Kanaaf tiruun bulte lafee taati jedha jechaadha. Kanaaf wanti har'a nu mijatee hojjechuu dandeenyu boru nu mijachuu waan dhiisuudhaaf bulfachuu irratti yoo xiyyeeffachuu baanne gaariidha waan jedhu hojii hin bulfatinaa waan jedhu kanarratti yaada gabaabduu kana har'a isiniif kennuu qooduu barbaadeen galatoomaa dhufanidha.